Chapter 5. Okay, welcome back. This is chapter 5 emerging technology course, which is presented by me or Lemmy on Lemmy Shotu. And this is the outline of this chapter, which means under this chapter we are going to see what is augmented reality and the feature of augmented reality. Next to that, we'll see application of augmented reality. This augmented reality can be applied to different discipline or different areas. So we'll see application of augmented reality with example. Then we'll see also architecture of augmented reality, or we'll see architecture of augmented reality system. Next to that, we'll see the second type of reality, which is called virtual reality. Next to that, we'll see also mixed reality. Mixed reality is the mixture of virtual reality and augmented reality. And finally, we will see the difference between augmented reality, virtual reality, and mixed reality. Kan jechuun immoo yookiin immoo chapter 5 kana jalatti immoo warreen kana laallachuudha yookiin immoo waan nuti cover goonu chapter kana jalatti warreen kanadha. Jalqaba irratti what is augmented reality yookiin immoo augmented reality maal akka ta'e laallachuudha. Sanaan booda waa'ee augmented reality erga laallee booda application augmented reality laallachuudha. Augmented reality kuni bakka baay'eetti yookiin immoo area baay'eetti applying ta'a waan ta'eef application augmented reality kana ni laallachuudha. Itti aansee waa'ee architecture augmented reality laalla. Augmented reality kun architecture ni qaba. Kanaafuu architecture augmented reality laalla. Itti aansee ghost reality inni biraan augmented reality malee jechuudha. Inni biraan virtual reality kan jedhamu jira. Kanaafuu waa'ee virtual reality kanallee seeraan laallachuudha. Ghost reality ni sadaffaa chapter kana keessatti ilaallu immoo mixed reality jedhama. Akkuma maqaan isaa ibsu mixed reality ni mixture of virtual reality fi augmented reality jechuudha. Kanaafuu mixed reality kan ilaalla. Dhumarratti garaagarummaa augmented reality, virtual reality fi mixed reality tokkoon ilaalla waan ta'eef akka seeraan na hordoftan jechuun barbaada. So let's get started to the presentation. So when I come to augmented reality, the fundamental idea of augmented reality or AR is to combine or mix the view of the real environment with additional virtual content that is presented through computer graphics. So addunyaa nuti keessa jiraannu yookiin immoo environment nuti keessa jiraannu real environment jedhamee waamama jechuudha yookiin immoo real world environment jennee waamna jechuudha. Kanaaf real world environment kana yookiin immoo real environment kana yookiin immoo addunyaa keessa jiraannu kanatti wanta computeraan generate yookiin immoo computer graphics waan generate kan itti daballee addunyaa keenya ilaallu yoo ta'e yookiin immoo kan ilaaluu dandeenyu yoo ta'e augmented reality jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin barattootadha jennu barattoonni kilaasii keessa ta'anii otoo barataniiti inni isaan kilaasii keessa ta'anii baratanii addunyaa isa kamidha jechuudha. Addunyaa isa sirriidha yookiin immoo real environment dha jechuudha. Taa'umsi hin jira, blackboard hin jira, mana keessa ta'anii baratu, barsiisaan hin jira. Fi kanneen kana fakkaatantu kilaasii sana keessa jira jechuudha. Kilaasiin, blackboardiin, barsiisaan, barataan, manichi sun real environment dha yookiin immoo addunyaa isa sirriidha yookiin immoo addunyaa isa keessa jirtanidha jechuudha yookiin immoo addunyaa isa barattoonni sun keessa jiran jechuudha. Yoo achi keessatti computer generated content yookiin immoo kan computer graphics ittiin generate content wayii kilaasii sana keessatti kan dabaluu dandeenyu yoo ta'e kan computeraan generate yookiin immoo kan computeraan hojjetame real world sanatti yookiin immoo addunyaa isa sirrii sanatti yookiin immoo addunyaa isa naannoo keenya jiru yookiin immoo isa kilaasii sana keessatti daballee kan arguu dandeenyu yoo ta'e maal jenna jechuudha. It is called augmented reality jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu augmented reality ni combination maal maalitti jechuudha. Mixing jedha kun asirraati. Combining, mixing the view of real environment. Real environment itti maal dabaludha jechuudha. Computer generated environment yookiin immoo computer generated content yookiin immoo virtual content gaafatti daballu augmented reality nu kenna jechaa jira jechuudha. It is convincing effect is achieved by ensuring that the virtual content is aligned and registered with real objects. Kana jechuun augmented reality kana achieve gochuu fi virtual content ni jiraata yookiin immoo computer generated content ni jiraata. Sunichi maal ta'a jechuudha. Real world irratti yookiin immoo real object irratti align ta'uutiin yookiin immoo irratti overlay ta'uutiin yookiin immoo combine ta'uutiin achieve ta'a jechuudha. Augmented reality is the form of emerging technology that allows user to overlay computer generated content in real world. Augmented reality is overlaying computer generated content, here computer generated content or virtual content on real world. So it is simply what mixing a computer generated content with what real world or real environment. Kun maal jechaa jira augmented reality ni emerging technology ta'eeti userii maal godha jechuudha. Userii ni akka inni computer generated content yookiin immoo content computeraan generate ta'e real world itti dabalee ilaalu kan gochisiisu gosa technology akkasii augmented reality jedhameeti waamama jechaa jira jechuudha.
Augmented reality as a real-time direct or indirect view of physical world environment that has been enhanced or augmented by adding what virtual computer generated information to it, which means adding this virtual content or computer generated content on on real world or real environment is called augmented reality jenneti wa muni dandenya jechuudha. Augmented reality kana seeraan sin hubachiisuu fi mee fakkeenya tokko isinii godhadha. Mee viidiyoo kana ilaalaa, mee viidiyotti ishee kana akka isin ilaaltan sin affeera jechuudha. Kunoo akkuma asirraa argitanii ija kiyyarraa ayigilaasiin qabu ammanii eerfoonii fudhataniin taa'umsarra taa'een jira jechuudha. Sanaan booda zuumii appilikeeshinii zuumii fayyadamee ta'een jechuudha kananii augmented reality kana hojjechaa jiru jechuudha. Mee ilaalaa mee ija kiyyatti maalan godha jechuudha. Ayigilaasiin godha jechuudha. Ayigilaasiin ija kiyyarra jiru garuu application augmented reality kan zoom irra jiru ofuma isaa maannaa godha jechuudha. Eyeglass ija kiyyatti naaf godha jechuudha. Kunoo ija kiyyatti eyeglass hin ta'e jechuudha. Eyeglass sirrii ton taane eyeglass sobaatu ija kiyyatti ta'e jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha. Fuulli kiyyan jira, aannan jira. Ani kuni environment sirriidha yookiin immoo nama sirriidha. Inni fuula kottee kun immoo maal jechuudha? Computer generated content dha jechuudha. Kun immoo content computeraan generate dha jechuudha. Eyeglassiin kun malee eyeglass sirrii eyeglass akka kanaa kana miti jechuudha. Kan biraallee jira mee ilaalame. Kunoo eyeglassii kunillee asumaan jijjiiretanii eyeglassii biraallee fadhe kunillee jira, eyeglassii gosti kanaallee jira. Kunillee jira kunoo mataa kiyyarra maalan kaa'e jechuudha, gaawoniin kaa'e jechuudha. Kanaafuu gaawon ittiin isheen mataa kiyyarra teesse kuni maal jechuudha? Computer generated content dha malee content isa sirrii yookiin immoo reelii miti jechuudha. Inni kun immoo kunoo akkuma argitanii major general isinii fakkaadheen jira. Kunoo mataa kiyyarra malee koffiyyaa kana naaf kaa'eera. Kunoonni kun immoo kunoo akkuma asirraa argitanii maaskii fuula kiyyatti hidhadheen jira jechuudha. Kunoo kun maaskii sobaati jechuudha. Yoo ilaaltan kunoo maaskichi hin jiru maaskii sobaati. Gurra kootti ni dhabne jechuudha. Maaskiin sun kunoo asuma kana qofarra jira jechuudha. Kanaafuu maaskiin kunillee computer generated content dha jechuudha. Kanaafuu what is augmented reality jedhamtanii yoo gaafatamtanii gabaabumatti maal jechuu dandeessu jechuudha. When computer generated content is mixed or overlaid over real world or real environment is called augmented reality jettanii deebisuu ni dandeessu jechuudha. Akka fakkeenyaatti kunoo eyeglassiin amma godhadhe kana, maaskiin amma godhadhe kana, koffiyyaa mataa kiyyarra kaa'e kuni maal jechuudha? Computer generated content dha garuu real environment ni jira. Ani real environment dha jechuudha yookiin immoo bakki ani jiru taa'umsa irra taa'eeru sun isaan sun maal jechuudha? Real environment dha yookiin immoo addunyaa isa sirriidha yookiin immoo addunyaa ani keessa jirudha jechuudha. Kanaafuu ana nama sirrii kanatti yookiin immoo addunyaan ani kana keessa jiru kanatti yoon waan ta'e kan computeraan generate itti dabalee ilaaluu kan hin danda'u yoo ta'e gabaabumatti augmented reality jennee define gochuu ni dandeenya jechuudha. In augmented reality, user can see a virtual object in their natural surroundings. For example, it can give them more information about things that are in front of them, which means by having augmented reality application, you can see nearby objects like nearby hotel, nearby coffee, nearby restaurants, and then so on. Kana jechuun immoo as keessatti maal jechuudha? Virtual reality applicationota adda addaa fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha. Hoteela nutti dhiyoo jiru, mana bunaa nutti dhiyoo jiru, kaaffee nutti dhiyoo jiru, ATM nutti dhiyoo jiru, hospitaala nutti dhiyoo jiru maal gochuu dandeenya jechuudha? Adda baasuu dandeenya jechuudha. Kunoo bifa maappiitiin jechuudha. Kunoo asirraati kunoo akkuma argitanii coffee shop jedha, restaurant jedha, shop jedha kunillee fi kanneen kana fakkaatan ATM fi kanneen kana fakkaatan jira jechuudha. Kana jechuun augmented reality application yoo qabaanne augmented reality application kun maal godha jechuudha? Maappii mana bunaa nutti dhiyoo jiru, hoteela nutti dhiyoo jiru, hospitaala nutti dhiyoo jiru, ATM nutti dhiyoo jiru fi kanneen kana fakkaatan maal nu godha jechuudha? Nutti agarsiisa jechuudha. Application augmented reality akkasii kun jechuudha. Kanaafuu by using augmented reality, user can view or see virtual objects in their surroundings or in their environments. These are some of the examples of augmented reality. For example, before buying this sofa or before buying this furniture, a customer can see a 3D view of this furniture by using his or her mobile phone or smartphone. Kana jechuun fakkeenyaaf useriin tokko yookiin customeriin tokko meeshaa kana yookiin soofaa kana bitachuu otoo barbaade otoo meeshaa kana yookiin immoo soofaa kana bitii maal gochuu danda'a jechuudha? Mobile isaatiin application augmented reality fayyadame maal gochuu danda'a jechuudha? Soofaa sana mana isaa keessa kaa'ee ilaaluu danda'a jechuudha. Manni kun real environment dha. Kunoo manni kun real dha. Garuu taa'umsi kun real miti jechuudha. Maal jennaani application augmented reality fayyadame jechuudha kan inni
soofaa kana mana isaa keessa kaa'ee jechuudha. Jalqaba mana isaa keessa kaa'eeti mana isaa keetti bareedamuun bareedu jedhee erga ilaalee booda yookiin immoo soofaan sun yookiin immoo taa'umsi sun bareedamuun bareedu jedhee erga ilaalee booda maal gochuu danda'a jechuudha bitachuu danda'a jechuudha. Kunichillee kunoo yuuzariin kun yookiin kastamariin kuni kunoo asirratti moobaayilii isaa irratti maal gochaa jira jechuudha soofaa kana augmented reality fayyadamee maal gochaa jira jechuudha mana isaa keessa kaa'eeti ilaalaa jira jechuudha. Kanaafuu 3D naannessiteeti meeshaan sun gaarii ta'uu dhabuusaa akkasumas immoo mana keenya keetti bareedamuun bareedu jennee yookiin immoo manni keenya yoo meeshaa kana binne nu ga'amu nu ga'u dhiphatamoo dhiphatu jennee waan akkasii ilaallee meeshaa kana bituu ni dandeenya yookiin immoo taa'umsa kana bitachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun application augmented reality keessaa isa tokkodha jechuudha. Furniture keetti apply gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kunis malaalleedha. Nearby environment nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. Application augmented reality fayyadamuutiin yookiin maappii fayyadamuutiin kaaffee, reestooraantii fi kanneen kana fakkaatan nutti dhiyoo jiru. Arguu dandeenya bilbila keenya qofa fayyadamne jechuudha. Inni xaaru kun asiiti mana keenya keetti maal taphachuu dandeenya jechuudha. Ashaangulliitii adda addaa waliin taphachuu ni dandeenya jechuudha. Moobaayilii keetti kan argitan kuni environmentiin kun environmentii sirriidha yookiin immoo real environment jechuudha. Isheen kun garuu computer generated environment jechuudha. Isheen kun computer generated environment. The same is true here in this case, which means here the home is a real environment or it is real home, but this one is or this sofa is computer generated content is computer generated content. Kanaafuu gabaabumatti augmented reality jechuun real environment irratti yookiin immoo addunyaa sirrii irratti yookiin immoo addunyaa keessa jirutti maal dabaluu jechuudha. Wanta computeraan generate yookiin immoo computeraan hojjetame maal gochuu jechuudha. Real environment sanatti daballee ilaaluudha yookiin immoo view gochuu jechuudha. Kunoo akkuma asirraa argitanii taa'umsa kana mana kana keessa keenya akka ittiin ilaaluu dandeenya irraa ashaangulliitii kana waliin taphachuu dandeenya irraa fi kanneen kana fakkaatan gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti augmented reality jechuun environment real ta'e irratti yookiin immoo environment sirrii yookiin immoo environment keessa jiraannutti computer generated content yoo dabaluu dandeenya yookiin immoo kanneen akka kanaa jechuudha. Kun mana keetti taa'umsa daballee mana keetti soofaa dabaluutiin ashaangulliitii adda addaa mana keetti dabaluutiin billaancha adda addaa fi kanneen kana fakkaatan dabaluu yoo dandeenye real environment itti computer generated environment dabaluu yoo dandeenye it is called augmented reality jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. For example, let us see the application of augmented reality in home or house. Fakkeenyaaf kun akkuma asirraa argitanii mana kana ni qabna. Manni ni jira. Manni kun mana sirriidha yookiin immoo real environment jechuudha. Mana kana keessaa maal kaa'uu dandeenya jechuudha. Taa'umsa adda addaa, soofaa adda addaa yookiin immoo meeshaa bituu barbaadnu jalqaba mana keenya hin bareechamuun bareechuu sakamtu bareeda sakamtu dhiphisuu danda'a mana keenya sakamtu dhiphisuu sakamtu kalarii mana keenyaa faana deema jennee ilaaluu dandeenya otoo hin bitiin dura jechuudha. Ammallee taa'umsa biraaf inni kaa'aa jirra jechuudha. Kanaafuu taa'umsi kun taa'umsa sirrii otoo hin taane taa'umsa computer generated jechuudha yookiin immoo computer generated content jechuudha. Illeen jirti kun soofaa kanallee akkatti kaa'uu dandeenya. 3D kun akkatti naannessine taa'umsa kana mana keenya keessa keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun bakka barbaanne keenya asaan keenya jiraachisne taa'umsa kana bifa ishee yookiin immoo yoo mana keenya keessa teessee bareeddiiwwan bareedu jennee akka ilaaluu dandeenya jechuudha. Furniture, looking at homes. In this scenario, customers could quickly change types of appliances, table fi chairota akkattiin adjust goone ilaalle sanaan booda bareedee yoo ta'e yookiin mana keenya bareechuu danda'a jennee yoo yaadne akkattiin meeshaa kana bitachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu kuni application augmented reality jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti augmented reality jechuun reality jirutti yookiin immoo waan jirutti yookiin immoo addunyaa sirrii isa jirutti computer generated content yookiin immoo kan computeraan generate itti daballee kan arguu dandeenyu yoo ta'e augmented reality jenneeti waamuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu the next types of reality is called virtual reality. Virtual reality is fully immersive, which tricks your sense into thinking you are in different environment, world apart from real environment, which means by wearing some of virtual reality device, you will be transported to another world or another virtual environment. Virtual reality jechuun immoo kun akkuma maqaan isaa ibsuuti isa fully immersive jedha jechuun guutummaan virtual reality kan computeraan generate ta'e malee real kan ta'e yookiin immoo addunyaan sirriin keessa hin jiru jechuudha. Maal godha jedha tricks your sense jedha yookiin immoo sensii keenya yaada keenya haatuutiin garamti nu fudhachuudha gara addunyaa biraatti nu fudhata jechuudha yookiin immoo addunyaa nuti keessa hin jirretti nu geessa jechuudha. Kanaafuu virtual reality kuni 100% maal jechuudha synthetic dha yookiin immoo artificial dha jechuudha yookiin immoo kan computeraan generate ta'e malee addunyaa sirrii miti jechuudha. Akkuma beekamu virtual reality kuni device baay'ee qaba. Kanaafuu device virtual reality kana gaafa uffannu yookiin immoo gaafa godhannu addunyaa biraatti transport taana yookiin immoo devicein suni addunyaa nuti keessa hin jirretti nu fudhata yookiin immoo sammuu keenya hateeti gara sana nu geessa jechuudha.
kan nuti arginu yookiin immoo kan nuti sensi goonu addunyaa biraa malee addunyaa nu bira jiru miti jechuudha. Kanaafuu virtual reality kana fayyadamne addunyaa nu bira hin jirre keessa relax gochuuf yookiin immoo enjoy gochuuf immoo maal barbaadna jechuudha, device barbaadna jechuudha. Device suni device bifa helmetiin kan ijatti godhatamu ta'uu danda'a, kan gurratti godhatamu ta'uu danda'a. Device sana godhachuutiin yookiin hidhachuutiin maal ta'an jechuudha, addunyaa nu bira hin jirretti yookiin immoo addunyaa sobaa keessa maal gochuu danda'a jechuudha, enjoy gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu 100% maal jechuu danda'a jechuudha, virtual reality keessatti reality nuti arginu yookiin immoo waan nuti arginu waan kompiitaraan generate ta'e malee waan dhugaa miti yookiin immoo real environment yookiin immoo real world miti jechuudha. Virtual reality is computer simulated reality, which means virtual reality is 100% what? It is 100% computer generated reality or 100% artificial, or it is called 100% synthetic. Virtual reality is computer simulated reality, which means virtual reality is computer generated environment, or it is synthetic, or it is artificial environment. Artificial environment is maal jechaa jira, virtual reality ni computer simulated environment jechaa jira yookiin immoo environment kan kompiitaraan uumamedha yookiin immoo hojjetamedha malee kan real world environment yookiin immoo kan environment dhugaa of keessaa qabu miti jechuudha. Is the use of computer technology to create simulated environment jedha. It refers to computer technology using reality headset to generate realistic sound, images, and other sensations that replicate a real environment or create an imaginary world. So, by wearing some headsets or by wearing some virtual reality devices, you will be transported to another environment or another virtual environment, and you can enjoy with different sound, image, and other sensations. Kana jechuun immoo virtual reality kuni maal godha jedha, technology headset adda addaa fayyadame yookiin immoo device adda addaa fayyadame sound adda addaa, image adda addaa, akkasumas sagalee adda addaa fi kanneen kana fakkaatan kan itti dhaggeeffachuu dandeenyu yookiin immoo kan ittiin arguu dandeenyudha jechuudha. Maal godha jedha, it replicate yookiin immoo replace real environment with computer environment jedha. Kana jechuun addunyaa sirrii maaliin bakka buusa jechuudha, kompiitaraan bakka buusa yookiin immoo addunyaa kompiitaraatiin bakka buusa jechuudha. Fakkeenya toon isinii kenne amma ani ammas taa'een yookiin immoo magaalaa Finfinnee keessa taa'etaniini akka nama Ameerikaa keessa jirutti yookiin immoo akka nama Biraazil jirutti yookiin immoo akka nama Chaayinaa jirutti akti gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bosona Amazon keessa enjoy gochuu danda'a jechuudha. Device kun bifa eyeglassiitiin ta'uu danda'a, bifa eyeglassiitiin akkatti godhachuutiin ta'uu danda'a yookiin bifa helmeetiin mataa keenyatti godhachuutiin maal goona jechuudha. Device suni sammuu keenyatti trick nu gochuutiin yookiin immoo sensii keenya nu hatuutiin garam nu geessa jechuudha. Environment kan Amazon keessa jiru yookiin immoo akka nuti bosona Amazon keessa jirrutti fuudhee nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti virtual reality maal godha jechuudha. Real environment kan maaliin bakka buusa? Imaginary world bakka buusa jechuudha. Gaafa akka bifa eyeglassiitiin akkatti ija keenyatti hidhannu kan nuti fuuldura keenyatti arginu nama fuuldura keenya jiru yookiin immoo environment keenya otoo hin taane environment kan eyeglassii kanaan create ta'e yookiin immoo kan kompiitaraan create ta'e argina eyeglassii kana keessatti jechuudha. Kanaafuu waan akkasii kana yookiin immoo bifa helmeetiin godhachuutiin kan nuti arginu yookiin immoo kan nuti dhaggeeffannu yookiin immoo kan gurra keenyatti dhageenyu environment isa sobaa malee environment isa naannoo keenya jiru miti jechuudha. Advanced virtual reality environment will engage all 5 senses, which include taste, sight, smell, touch, and sound, which means kan jechuun virtual reality gaafa inni advanced ta'u sense organic keenya yookiin immoo akkatti ilaallu, akkatti dhageenyu, waan suunfannu, waan dhandhamnuu fi kanneen kana fakkaatan yookiin immoo sagalee dhageenyu maal godha jechuudha, kan environment keenya dhiiseeti environment sobaa keessaa nutti mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf otuma waa test gochaa jirru yookiin immoo otuma waan dhandhamnu, otuma sukkaara dhandhamaa jirru akka waan foolii gaarii hin qabnetti yookiin immoo akka waan dhandhama gaarii hin qabnetti nutti agarsiisuu danda'a jechuudha yookiin immoo nu gochuu danda'a jechuudha. Maal yoo goone device virtual reality yoo fayyadamne jechuudha. Akkasumas immoo saayitii keenya yookiin immoo kan nuti arginu kana ija keenyatti akkuma isiniin jedhe sana virtual reality device hidhachuutiin bifa eyeglassiitiin ta'uu danda'a. Gaafa ija keenyatti godhannu maal ta'a jechuudha, waan fuuldura keenyatti argamu saskanaa kana argisiisuu dhiiseeti environment kan eyeglassii kanaan yookiin immoo kan kompiitaraan generate nutti agarsiisa waan ta'eef saayitii keenya illee trick nu godha yookiin immoo nu hatuu danda'a jechuudha. Haa jennu fakkeenyaaf kun mauziidha, wireless mauziidha. Wireless mauzii kana gaafa qaqqabu wireless mauzii kana otoo qaqqabaa jiruuti device ittiin kun yookiin immoo device ittiin virtual reality taate kan eyeglassiin kun maal nutti agarsiisa jechuudha. As keessatti kan arginu waan biraa waan ta'eef kan asii qaqqabnu
waan biraa ta'e nutti argamuu danda'a jechuudha. Maawuzii toon taane koompitara ta'e nutti argamuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo waan nyaatamu daabboo ta'e nutti argamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu virtual reality'n waan nuti qaqqabnullee yookiin immoo waan nuti touch goonullee tirii gochuu danda'a yookiin immoo nu hatuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo saawundii nuti asii dhageenyu dhiiseeti gurra keenyatti virtual reality device gaafa godhannu saawundii addunyaa biraa keessa jiru nutti dhageessaa jechuudha. Otoo bakka nuti jirru waca keessa jiraanne yookiin immoo namni ta'e nu biratti sirbaa jira ta'e yookiin immoo namni ta'e nu biratti faarfachaa jira ta'e isa nu biratti sirbamu yookiin immoo isa nu biratti faarfatamu otoo hin taane kan nuti dhageenyu kan addunyaa biraa keessa jirudha jechuudha. Kan kana godhumma maal jechuudha deviceonni virtual reality ni jiru. So using virtual reality device such as HTC Vive, Oculus Rift, Google Cardboard, user can be transported into a number of real world and imagined environments. Virtual reality kuni sensii keenya yookiin immoo ilaalcha keenya yookiin waan dhageenyu yookiin waan namnu yookiin immoo waan sunfannu kan nu jijjiiruma maal fayyadame jechuudha. Device adda addaa fayyadama jechuudha. Device sana keessaatii inni jalqaba HTC Vive, Oculus Rift fi Google Cardboard ni jiru jechuudha. Kanaafuu yoo deviceota kana ija keenyatti yookiin gurra keenyatti yookiin immoo yoo device kana uffanne addunyaa nuti keessa jirru otoo hin taane addunyaa biraa nutti agarsiisa jechuudha. HTC Vive'n device ishee kana jechuudha. Device kana godhachuutiin environment nuti keessa hin jirre keessatti enjoy gochuu dandeenya yookiin immoo gara environment biraatti nu fudhachuu danda'a device'n kun jechuudha. Inni biraan kun ishee kanadha. Oculus Rift'n immoo device ishee kanadha. Device kana illee uffachuutiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Environment nu bira hin jirre keessa relax gochuu yookiin enjoy gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan kunoo ishee kanadha. Isheen kun immoo Google Cardboard jedhamti jechuudha. Akka ittiin ija keenyatti akka bifa eyeglass'itiin ija keenyatti hidhachuutiin sanaan booda maal godhachuudha. Waan nuti arginu waan nu fuuldura jiru otoo hin taane waan addunyaa biraa keessa jiru arguu dandeenya jechuudha. Akkuma isinitti hime kana as teenyee Finfinnee teenyee akka nama bosona Amazon keessa jirutti akti nu gochisiisuu danda'a device'n kun jechuudha. Kanaaf virtual reality keessatti akka addunyaa biraa keessa relax goonu yookiin immoo enjoy goonu yoo barbaanne dirqama device'n suni yookiin device ofitti uffannu qabaachuu ni qabna jechuudha. Kan akka namni uffadhe kanaati jechuudha. Bifa helmeetiin ta'uu danda'a, bifa eyeglass'itiin ta'uu danda'a yookiin kan gurra keenyatti hidhannu ta'uu danda'a jechuudha. Device akkanaa kan hidhanneeti jechuudha kan nuti addunyaa biraa keessa deemnu yookiin immoo kan as teenyee addunyaa biraa keessa akka jirutti kan nuti akti goonu jechuudha. Kanaafuu warreen kun fakkeenya deviceota virtual reality jechuudha. Mee example biraasanii kennuu fi mee fakkeenyaaf waan kana ilaallu egaa warri kubbaa miilaa jaalattan yookiin immoo kubbaa miilaa ilaaltanii taphattoota kan ni beektudha yaada taphattoota kubbaa miilaati. Taphattoota kana keessaati innichi kuni kunoo akkuma argitanii ija isaatti waa hidhatee jechuudha. Sanaan booda maal ta'a jechuudha addunyaa biraatti transport ta'a jechuudha namichi kun yookiin immoo asuma taa'ee hiriyoota isaa gidduu taa'ee mana kana keessa taa'eeti akka addunyaa biraa keessa jirutti akti godha jechuudha. Mee reaction isaa walumaan ilaallu. Kunoo argitan miti mana keessa deemaa jira. Mana keessa deemaa jira. Otoo mana keessa deemaa jiruuti maaltu mul'ata jechuudha. Inni kan argaa jiru waan mana keessa jiru otoo hin taane hiriyoota isaa otoo hin taane waan addunyaa biraa keessa jiru argaa jira waan ta'eef boolla wayiitti agarsiisuu danda'a, tulluu wayiitti agarsiisuu danda'a, waan nama sodaachisu wayiitti agarsiisuu danda'a waan ta'eef kanaaf akka taane jechuudha taphataan kuni. Mee kan biraa laallu inni kunillee kunoo dabaree isaa hidhateera. Sanaan booda kunoo gaafa device sana hidhatu kan itti argamaa jiru kanadha jechuudha. Kun argitanii gamoo adda addaa kanarra akka dabalee jirutti mul'achaa jira. Naayira jechuudha. Kanaaf jechuudha kan isaan utaalan waan kufan fa'aa itti fakkaateetu utaalu jechuudha. Kunoo riyyaan isaa reakshinii isaa argeetti golfaa jira jechuudha. Kan inni jedhu isaanuma biradha, hiriyootuma isaa biradha. Yookiin immoo mana tokko keessa ta'u jiruuti device'n sun maal godha jechuudha sammuu isaa hatteeti yookiin immoo waan biraatti agarsiisuutiin jechuudha. Device'n sun waan biraatti agarsiisuutiin akka inni addunyaa biraa keessa jiru akka inni kufaa jiru tokkotti akka inni building irraa yookiin fooq irraa kufaa jirutti itti mul'isaa jira jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti device'ii virtual reality kana uffachuutiin maal gochuun danda'ama jechuudha gara addunyaa biraatti transport gochuun danda'ama yookiin immoo yaadaan addunyaa biraa keessatti enjoy gochuun danda'ama jechuudha. So to be transported to another environment or to be transported to another virtual environment, we need these types of device, HTC Vive, Oculus Rift, Google Cardboard, and so on. The most advanced virtual reality experience even provide freedom of movement. The movement user can move in digital environment and hear sounds or virtual sounds. Moreover, special hand control can be used to enhance virtual reality
experiences kana jechuun useriin yookiin customeriin erga device virtual reality godhateeti yookiin immoo hidhateeti addunyaa biraa keessa freely maal gochuu danda'a jechuudha, move gochuu danda'a, enjoy gochuu danda'a jechuudha. Akkuma isinitti hime as teenyee biyya biraatti akka nama biyya biraa jiru yookiin immoo akka nama biyya Ameerikaa tokko jiru yookiin immoo akka nama Saudi Arabiyaa jirutti yookiin immoo akka nama muuziyemii tokko ilaalutti act akka nuti goonu nu gochiisuu danda'a jechuudha. Maal gochuutiin sammuu keenya trick nu gochuutiin yookiin immoo sammuu keenya nu hatuutiin jechuudha yookiin immoo sense organic keenya nu hatuutiin jechuudha virtual reality device jechuudha. Virtual reality is an artificial environment where people can do things and interact in that environment using mobile device such as virtual reality glasses. So it is what? Virtual reality is an artificial environment or computer generated environment, or it is synthetic environment where people can do things and interact in that environment using mobile device such as virtual reality glasses. Kana jechuun akkuma dubbachuu yaalle jechuudha, virtual reality ni reality artificial ta'edha yookiin synthetic ta'edha yookiin immoo kan computeraan generate ta'edha malee environment sirrii yookiin immoo environment kan really ta'e miti jenneera jechuudha. Virtual reality kun immoo bifa gilaasiitiin illee jiraachuu danda'a jechaa jira. Mobaayilii faana kan hojjetu bifa gilaasiitiin illee ta'uu danda'a. Kun akkuma sarara argitanii dubartittiin kun jeshee irratti gilaasii kana godhatte jechuudha. Gilaasii kana hidhatteeti qilleensa irratti maal gochaa jirti jechuudha, waa diroo gochaa jirti jechuudha. Gaafa meeshaa kana jeshee irratti hidhattu akka waan waraqata irratti diroo gochaa jirtutti mul'isa jechuudha. Lammaffaa immoo waan isheen kaastu illee akka isheen seeraan kaastu yookiin immoo akka isheen dogoggora irratti kan itti agarsiisaa jiru maal jechuudha. Kan eye glass sana keessatti display ta'u yookiin immoo kan computeraan generate ta'ee glass sana keessatti argamudha jechuudha kan isheen hojjechaa jirtu jechuudha. Kanaafuu kunoo kan isheen asitti kaasaa jirtu suni isa kanadha jechuudha kunoo. Gaafa isheen device sana godhattee waan sana kaastu kan isheetti mul'achaa jiru kunoo wanta kanadha jechuudha. Kunoo waan kana asiitii kaasaa jirti jechuudha. Waan kana diroo gochaa jirti jechuudha. Kanaafuu virtual reality keessatti realitiin nuti arginu yookiin immoo realitiin nutti mul'atu reality isa sirrii osoo hin taane yookiin immoo addunyaa isa sirrii nuti keessa jirru osoo hin taane addunyaa biraa yookiin immoo addunyaa isa nu bira hin jirredha kan nuti arginu yookiin immoo kan nuti waliin enjoy goonu yookiin relax goonu jechuudha. Here are some of example of virtual reality. Virtual reality, for example, akkuma suura kanarraa argitanitti namoonni kun yookiin immoo fakkeenyaaf dubartittiin kun waan kana device kana isheetti godhachuutiin addunyaa ishee bira hin jirre keessa relax gochaa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf kun bosona kan daawwachaa jirti jechuudha. Gaafa device kana isheetti godhattu kan isheetti mul'atu bosona kanadha jechuudha. Fuuldura ishee barahaa wayiitu danda'a garuu bakka lalistuu wayiitutti argamaa jira yookiin immoo bosona bareedaatutti argamaa jira jechuudha. Inni biraan kunuunsa kana namichi kun device kana isaatti godhachuutiin mana babbareedaa apartama babbareedaa akkas naannessuutiin maal gochaa jira jechuudha. Ilaalaa jira yookiin immoo daawwachaa jira jechuudha. Namichi inni kun immoo inni sadaffaarra jiru kun immoo drawing kaasaa jira jechuudha. Device kana isaatti godhachuutiin qilleensa irratti maal gochaa jira jechuudha. Drawing kaasaa jira jechuudha. Kun drawing kaasaa jira jechuudha. Inni arfaffaa immoo kunoo ishee kana billaacha faana taphachaa jira jechuudha namichi kun. Billaachittiin kun isa bira hin jirtu yookiin immoo naannoo isaa hin jirtu garuu device'n kun maal godhaa jira jechuudha. Billaacha kana fideeti akka inni billaacha kana qabuu yaalu akka inni billaacha kana faana taphatu godhaa jechuudha. Inni qabuu yaala qabuufitti fiiga garuu waan qabamuu hin jiru jechuudha. Isheen hin jirtu jechuudha. Kan isheen jirtu device sana keessadha yookiin immoo kan inni jetti godhatee keessadha malee reality'n hin jirtu jechuudha. Kanaafuu real environment'n hin jiru yookiin immoo real world'n hin jiru jechuudha. Kanaafuu virtual reality device fayyadamne yookiin immoo meeshaa virtual reality fayyadamne addunyaa nu bira hin jirre akka nu bira jiraatu fakkeessinee itti fayyadamuu dandeenya yookiin immoo ittiin dhimma bahuu ni dandeenya jechuudha. Most virtual reality headsets are connected to a computer. For example, Oculus Rift works by connecting with a computer or gaming console. But there are also standalone devices in which the best example of standalone virtual reality is Google Cardboard. And the most standalone virtual reality headset work in combination with smartphones. This standalone virtual reality device work with smartphone, which means by connecting with mobile or smartphone, which means you insert a smartphone and wear the headset and immerse in virtual reality. As keessatti virtual reality headset ni yookiin immoo device ni virtual reality kan nuti fayyadamnu kara lamaan hojjeta. Inni tokkoffaan kan computer faana connect hojjetudha jechuudha. Kana jechuun device sana computer faana walitti connect gochuutiin cabletiin connect gochuutiin kan fayyadamudha yookiin immoo virtual environment keessa kan itti immerse goonu jechuudha. Fakkeenyi kan computer faana walitti connect goone fayyadamnu Oculus Rift jechuudha. Kana jechuun Oculus Rift kan inni hojjetu computer faana connect walitti gochuutiinidha jechuudha. Yookiin immoo Oculus Rift fayyadamne virtual environment keessa immerse gochuuf dirqama computer faana connect gochuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo standalone kan jedhamu illee jira jechuudha. Standalone jechuun immoo
kan qofuma isaa hojjetu jechuudha yookiin immoo kan kompiitara faana otoo konneektii waliin ta'in hojjetu divaayizii virtual reality kan standalone jedhamudha jechuudha. Gosti standalone kan ta'an immoo kanneen akka Google Cardboard example standalone virtual reality device jechuudha. Most standalone virtual reality headset work in combination with smartphone jedha. Kan jechuun kan standalone ta'an kan kompiitara faana otoo konneektiin godhiin fayyadamnu baay'een isaanii kan isaan hojjetanii moobaayilii faana yookiin immoo smartphone faana hojjetu jedha. You insert smartphone insert gochuutiin headset sana uffachuutiin sanaan booda environment virtual ta'e keessa immerse gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu yookiin kompiitara faana konneektii walitti goonee fayyadamna yookiin immoo kompiitara malee moobaayilii keenya faana konneektii walitti goonee fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf amma haa jennu ishettiin kun gilaasiin kun yookiin immoo ayigilaasiin kun virtual reality dha jennuuti. Sanaan booda ayigilaasii kanatti maal godhachuudha keebiliin konneekteeti. Sanaan booda caafii isaa biraa immoo yookiin immoo fiixee isaa kan biraa immoo deemnee kompiitaratti konneektii gochuutiin fayyadamna yoo ta'e gosa Oculus Rift faa ta'a yookiin immoo kan kompiitara faana hojjetu jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kan kompiitara malee hojjetu immoo standalone jennee waamna jechuudha. Kanaafuu kun gosa headset akkamittiin akka inni hojjetudha jechuudha virtual reality keessatti. And the third types of reality is called mixed reality. Mixed reality. Mixed reality is sometimes referred to as hybrid reality, in which mixed reality or hybrid reality merges real environments and the virtual world to produce what? To produce new environment, which means here we have real environments, augmented what? Augmented reality. Augmented reality. And here we have also virtual world. Virtual world means here virtual reality. Virtual reality. So we can say that mixed reality or hybrid reality is a mixture of what? Augmented reality and virtual reality to produce new environment. And the visualization where physical and digital object coexist and interact in real time. Which means physical object means or physical environment means a real environment or real world, and the digital means computer generated environment or virtual environment coexist together and interact in real time. Kana jechuun immoo yookiin immoo gosti reality inni sadaffaa chapterii kana keessatti ilaallu immoo mixed reality jedhama. Akkuma maqaan isaa ibsu mixed reality kuni mixture reality lama jechuudha. Inni jalqabaa augmented reality dha, inni lammaffaa immoo virtual reality dha jechuudha. Akkasumas maqaan isaa hybrid reality jennee illee waamuu dandeenya jechuudha. Kun asirratti maal jechaa jira? Mixed reality kun yookiin immoo hybrid reality kuni merging real and virtual world jedha. Real world jira yookiin immoo addunyaan dhugaan yookiin addunyaan sirriin nu bira jiru jira. Isaaf maaltu walitti makama jechuudha? Virtual kan ta'e yookiin immoo virtual environment tu walitti mix ta'a jechuudha. Walitti mix ta'a jechuudha. Kana jechuun addunyaan nu bira jiru hin jira. Addunyaan nu bira jiru ilaala. Akkasumas immoo addunyaan nu bira hin jirre sanatti makee kan nu agarsiisu yoo ta'e maal jennee waamna jechuudha? Mixed reality jenneeti waamuu ni dandeenya jechuudha. It means placing new imaginary with real space. So we can say that mixed reality is a combination or the mixture of what? Synthetic content or artificial content or virtual reality and what? Real world content. Real world content are able to react to each other in real time. Kana jechuun key characteristics yookiin immoo amalli mixed reality maal jechuudha? Mixture yookiin immoo combination synthetic content yookiin immoo content kan kompiitaraan generate totally 100% kan kompiitaraan generate yookiin immoo kan artificial ta'ee fi real environment yookiin immoo addunyaan sirriin yoo walitti makamanii kan mul'atan yoo ta'e maal jennee waamna jechuudha? Mixed reality jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kan isaan walitti mix ta'anii argaman immoo maal ta'uu qaba jechuudha? Real time ta'uu qaba jechuudha. So when synthetic contents and real contents are interacted together in real time, we can say the type of reality is called mixed reality. In mixed reality, you interact with and manipulate both physical and virtual items. Physical means real world environment, and virtual element means computer generated element or synthetic element, or it is artificial elements or artificial environments. And environment using next generation sensing and imaging technologies. Maal jechaa jira? Mixed reality keessatti you interact with fi manipulate kan itti goonu both physically ni jira, physical object yookiin immoo physical environment jechuun real environment isa jennu sana yookiin immoo addunyaa sirrii nu bira jiru jechuudha. Akkasumas immoo virtual elementiin kan walitti dhufanii walitti mix ta'an ta'e yookiin immoo interact kan waliin godhan ta'e mixed reality jedhama jechuudha. Mixed reality allow you to see and immerse yourself in the world around you even as you interact with virtual environment using own hands, all without ever removing your headset. As keessatti immoo maal jechaa jira? Mixed reality kana fayyadamnee maal goona jedha? Addunyaa nu bira jiru ilaala.
akkasumas immoo maal gochuu dandeenya jechuudha virtual environment yookiin immoo environment kan kompiitaraan create waliin interact gochuu hin danda'ama jedha maal goone headset uffanne jechuudha yookiin immoo headset keenya tokko irraan baasini environment makaa kana keessa maal gochuu dandeenya jechuudha enjoy gochuu dandeenya jechuudha. It provides ability to have one foot or hand in real world and other an imaginary place, breaking down basic concept between real. There is a real world, and there is an imaginary world or computer generated environment, offering an experience that can change the way you game and work today. Kana jechuun jireenya duraan jiraatu duraa gara fuulduraatti maal jechuudha tarkaanfii tokko yeroo tarkaanfannu jechuudha mixed reality kun maaliif jennaani real environment ni ilaalla yookiin immoo real environment nu bira jiru yookiin immoo environment nuti keessa jirru akkuma jiru ta'e akkasumas immoo imaginary environment yookiin immoo environment computeraan generate yookiin immoo computer generated environment illee waliin interact godhu waan ta'eef haalatti geemii taphannu keenya yookiin immoo haala jireenyaa keenya yookiin immoo haala barnoota keenya maal gochuu danda'a jechuudha jijjiiruu ni danda'a yookiin immoo improve gochuu ni danda'a jechuudha mixed reality kuni kanaaf jechuudha offering an experience that can change the way you game and work today kan inni jedhu jechuudha akkuma graafikii kanarraa argitanii inni jalqabaa kuni mixed reality engineering keessatti jechuudha maaltu mixed reality godhe diagraamii kana wanaan jettanii fakkeenyaaf kunoo akkuma asirraa argitanii lamaan isaaniiyyuu maal godhataniiru nama lama jira namichi inni kunillee fuula isaatti waan hidhatu hidhateera inni kunillee ija isaatti waan hidhatu hidhateera jechuudha lamaan isaanii waan hidhataniiti maal godhachuudha gosa reality lama arguu danda'u jechuudha real world illee ni argu yookiin immoo addunyaa sirrii isa naannoo isaanii jirullee arguu danda'u akkasumas immoo addunyaa computeraan generate 100% artificial kan ta'e yookiin immoo kan virtual ta'e illee arguu ni danda'u jechuudha kana jechuun as keessatti shittiin kuni maashinariin kuni 100% maal jechuudha virtual dha jechuudha yookiin immoo kan computeraan generate ta'edha malee kan isaan bira jiru miti jechuudha garuu manni kun hin jira isaan hin jiru isaan wal arguu danda'u inni immoo maal jechuudha real environment yookiin immoo addunyaa isa sirrii yookiin immoo environment isaan keessa jiranidha jechuudha. Kanaafuu namoonni kun lamaan environment isaanii arguu ni danda'u yookiin immoo waan naannoo isaanii jiru arguu ni danda'u. Fakkeenyaaf fuuldura isaanii maaltu akka jiru arguu danda'u, wal arguu danda'u, waliin haasa'uu danda'u, waliin dubbachuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo virtual element kana yookiin immoo virtual content kana waliin interact illee gochuu ni danda'u jechuudha. Interact gochuu ni danda'u jechuudha. Kana jechuun kunuunsa kana waliin jechuudha maashina kana waliin interact gochuu danda'u waliin illee interact gochuu danda'u jechuudha. Isa lammaffaa kan itti dhufne immoo inni lammaffaa kun immoo mixed reality kan mediciniiti jechuudha. Kun asirraati divaayizii fuula isaaniitti uffataniiru jechuudha namoonni lamaan kuni yookiin immoo doktoroonni lamaan kuni. Sana immoo doktoroonni lamaan kuni kun onnee kana ilaalaa jiru jechuudha. Onnittiin kuni kan computeraan generate taate malee onnee sirrii jirtu miti jechuudha. Garuu inni sirriin addunyaan sirriin kan isaan argaa jiran yookiin immoo kan naannoo isaanii jiru tokkoffaa wal argaa jiru. Kun akkuma asirraa argitan nama afurtu jira tokko lama sadii afurtu jira. Namoonni arfan kuni wal argaa jiru waliin taphachuu danda'u waliin dubbachuu danda'u akkasumas immoo maal argaa jiru jechuudha namoonni kuni kunoo shittii kan argaa jiru jechuudha warri divaayizii kana godhataniiran yookiin immoo warri divaayizii kan ija isaaniitti uffataniira lamaan kuni doktoroonni lamaan kuni waan kana argaa jiru jechuudha yookiin immoo environmentii kana argaa jiru jechuudha yookiin immoo virtual world kana argaa jiru jechuudha. Kanaafuu divaayizii kana gaafa godhattu yookiin immoo divaayizii mixed reality gaafa godhannu environmentii nu bira jirullee argina yookiin immoo kan naannoo keenya jirullee argina yookiin immoo waliin interact gochuu dandeenya akkasumas immoo environmentii naannoo keenya hin jirre yookiin immoo environmentii virtually ta'e waliin illee interact gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu environmentii isa sirrii yookiin immoo environmentii kan keessa jiraannu illee arguu dandeenya akkasumas immoo maal goona jechuudha at the same time environmentii kan 100% virtually ta'e yookiin immoo computeraan generate ta'e waliin illee interact gochuu dandeenya real time itti jechuudha. Kanaafuu doktoroonni kun asiitii maal ilaalaa jiru jechuudha onnee kana ilaalaa jiru jechuudha fayyummaa onnee kana ilaaluu ta'uu danda'a waan isaan hojjetan isaantu beeka garuu maal gochaa jiru jechuudha doktoroonni kun lamaan warri divaayizii kana ija isaaniitti hidhataniiranii onnee kana illee faana illee interact gochaa jiru yookiin immoo ilaalaa jiru jechuudha. Sanaan booda onnee nama tokko fayyaa ta'uu dhabuusaa yookiin barnootaaf ta'uu danda'a yookiin immoo yaaliif ta'uu danda'a haala kanaan ilaaluu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu divaayiziin warri namoonni kun godhatanii jiran kuni divaayizii kan mixed reality jechuudha. Maaliif mixed reality jenne tokkoffaa real environmentii ni agarsiisa. Akkasumas immoo real environmentii sanatti dabalee immoo kan computer generated environmentii ta'e kan 100% virtual ta'e yookiin immoo synthetic ta'e illee isarratti dabalee agarsiisuu danda'a waan ta'eef maal jenna jechuudha
mixed reality jenna jechuudha. And this one is application of mixed reality in entertainment. As you can see from the figure, this is mixed reality application in entertainment. Here, this man is in his home and he is interacting with virtual elements or computer generated element. Kuno asirraati inni kun immoo application mixed reality kan entertainment keetti fayyadamnu jechuudha. Kana jechuun bashannanaaf fayyadamuu dandeenya mixed reality jechuudha. Environment keessa jirrutti environment jira dabalee sanaan booda sanaan entertain gochuu dandeenya yookiin immoo relax gochuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf otoo namicha kana fudhattanii namichi kuni real environment keessa jira yookiin immoo naannoo isaa keessa jira yookiin immoo mana isaa keessa jira. Device kana gaafa uffatu maal argaa jira jechuudha. Waan mana isaa keessa jirullee argaa jira. Waan mana isaa keessa jirullee argaa jira. Akkasumas immoo kunoo wantitti kana waan ashaanguliitti kana afaanallee maal gochaa jira jechuudha. Interact waliin gochaa jira jechuudha yookiin immoo waliin taphachaa jira yookiin bashannanaa jira jechuudha. Kanaaf shittiin kuni ashaanguliittiin kuni real kan taate ton taane kan kompiitaraan generate taatedha jechuudha yookiin immoo kan virtual taatedha jechuudha. Kan virtual taatedha jechuudha. Figuriin kuni augmented reality ta'uu danda'a, virtual reality ta'uu danda'a jettanii tona gaafattanii figuriin kuni mixed reality dha malee augmentis ta'uu danda'u, virtualis ta'uu danda'u jechuudha. Maaliif augmentin ta'u? Augmented reality keessatti waan nuti fuula keenyatti uffannu yookiin ija keenya irratti godhannu hin jiru jechuudha. Callisneema application adda addaa fayyadamneeti. Application sun maal godha jechuudha? Real environment irratti yookiin immoo environment keessa jiru irratti waan ta'e dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf sila akkuma sin agarsiisana. Eyeglass ija kiyyarraa otoo hin qabaatini eyeglass fidee ija kiyyarraa kaa otoo maaskii hidhatini application adda addaa kan augmented reality ta'anii fidaniitu maaskii sana fuula kiyyatti naaf hidhu jechuudha. Kanaafuu ija kanarratti godhachuu hin barbaachisu jechuudha otoo augmented reality haa ta'u jennee jechuudha. Virtual reality immoo maaf hin taane yoo jettanii namichi kun akkuma asirraa argitanii namichi kun kan ilaalaa jiru mana isaa keessallee argaa jira, mana isaallee argaa jira, akkasumallee ashaanguliitii kanallee argaa jira, ashaanguliitii kana waliin taphachaa jira jechuudha. Otoo mana isaa argaa hin jiru ta'e waan kun maaltu danda'a ture jechuudha. Virtual reality ta'uu danda'a jechuudha. Maal jennaani virtual reality keessatti 100% kan nuti arginu naannoo keenya otoo hin taane naannoo biraadha yookiin immoo bakka biraa argina waan ta'eef namichi kun garuu kan inni argaa jiru ashaanguliitii kanas argaa jira akkasumas immoo mana isaa keessa waan jirus argaa jira waan ta'eef virtual reality hin ta'u jechuudha. Virtual reality ta'uuf maal ta'uu qaba? Device'n kuni ishee kana qofa malee yookiin immoo ashaanguliitii kana qofa malee yookiin immoo addunyaa isa bira hin jirre qofa malee addunyaa isa bira jiru agarsiisuu hin qabu jechuudha. Addunyaa isa bira jiru otoo agarsiisu akkasumas immoo addunyaa isa bira hin jirres fidee kan itti agarsiisu yoo ta'e virtual reality otoo hin taane mixed reality ta'a jechuudha. Yoo garaagarummaa augmented reality, mixed reality fi virtual reality hin hubanne ta'e gara fuulduraatti yookiin immoo slaayidii gara fuulduraatti hin jira waan ta'eef achirratti kan seeraan ilaallu ta'a. Here is the difference between augmented reality, virtual reality, and mixed reality. And when we start from augmented reality or AR, augmented reality overlay digital content on the top of real world, which means adding computer generated content or real world is called augmented reality, and it is integration of digital information with a user environment in real time. And the numerous augmented reality application and the games can run on almost every smartphone on the market. Slide kana keessatti immoo maal ilaalachuudha? Garaagarummaa augmented reality, virtual reality fi mixed reality ilaalachuudha. Mee jalqaba augmented reality irraa kaanu augmented reality kuni environment isa sirrii irraa yookiin immoo real environment irratti maal dabaludha jechuudha. Computer generated content dabaludha jechuudha. Fakkeenyaaf maaskii sana hidhachuu ta'uu danda'a. Otoo maaskiin qabaatiin application adda addaa fidee maaskii fuula keenyatti kan godhu ta'e, ija keenyatti eyeglass kan godhu ta'e, rifeensa keenya kana gara shurrubbaatti kan jijjiiruu ta'e, otoo areeda qabaatiin kan areeda fidee nutti godhu yoo ta'e, sana maal jennee waamna jechuudha. It is called augmented reality jenna jechuudha. Environmentiin real ta'e jira yookiin immoo environmentiin sirriin jira. Environment sirrii sanatti yoo finne waa daballe sana maal jennee waamna jechuudha. It is called augmented reality jennee waamna jechuudha. Different augmented reality application game can run almost every smartphone on the market jedha. Kana jechuun gabaarra application adda addaa otoo online seentan application adda addaa ni jiru akkasumas geemiin adda addaa ni jiru jechuudha kan augmented reality kanaaf itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf otoo TikTok keessa seentanii TikTokiin feature augmented reality kan ni qaba. Sana fayyadamtanii akkuma isin jedhe sana maaskii itti hidhuu dandeessu, eyeglass itti hidhuu dandeessu, koffiyyaa ofirratti godhachuu dandeessu, rifeensa keessan gara shurrubbaatti jijjiiruu dandeessu fi kanneen kana fakkaatan gochuun danda'ama jechuudha. Akkasumas immoo Snapchat, social media Snapchat jedhamullee feature maalii ni qaba jechuudha.
augmented reality kana support ni godha jechuudha. Akkasumas immoo Zoom meeting illee augmented reality kana support ni godha jechuudha. Akkasumas gaming adda addaa illee ni jiru. Kanaafuu warreen kuni maal jechuudha augmented reality dha kan isaan hojjetani baay'inaan. Augmented reality kun kan inni hojjetu bifa application tiin jechuudha. Kanaafuu application sana buufanneeti bilbila keenya irratti feene sanaan booda augmented reality kana apply gochuu dandeenya yookiin immoo fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. The second types of reality is called virtual reality. Virtual reality is a content which is 100% what 100% digital, which means 100% artificial or 100% synthetic, and they can be enjoyed in fully immersive environment. Kana jechuun ghost reality ni lammaffaan immoo virtual reality jedhama. Virtual reality keetti immoo content nuti arginu device yoo hidhannu yookiin immoo device virtual reality gaafa ofitti godhannu environment nuti arginu yookiin immoo wanti nuti arginu percentage dhibba maal jechuudha kan computeraan generate ta'e malee isa sirrii yookiin immoo isa nu bira jiru miti jechuudha. So we can say virtual reality is 100% digital or 100% artificial or 100% synthetic, which creates totally artificial environment. Kanaafuu virtual reality ni kan inni create godhu maal jechuudha environment artificial ta'e create gochuutiin nutti agarsiisa jechuudha. Nutti agarsiisa jechuudha gaafa nuti device sana godhannu jechuudha. Virtual reality program requires specialized virtual reality headset and noise cancelling headphones, camera to track room space and the boundaries, and sometimes even motion capturing technology. So we need some special device for immersing in virtual environment. Kana jechuun virtual reality kana apply gochuu fi dirqama virtual reality headset yookiin immoo device kan ijatti yookiin akka helmetitti godhannu yookiin immoo gurratti godhannu qabaachuu ni qabna. Akkasumas immoo kan noise cancel godhu yookiin immoo waca kan hir'isuu qabaachuu qabna jedha. Headphone akkasii kana yookiin immoo earphone akkasii kana qabaachuu qabna jedha. Akkasumas camera to track some room space fi boundary jedha. Akkasumas immoo kan motion capture gochuu danda'u technology akkasii qabaachuu qabna jedha. Gabaabumatti virtual reality apply gochuuf dirqama device nu barbaachisaa jechuudha. Device uffannu yookiin immoo device godhannu nu barbaachisaa jechuudha. As we have seen in the previous slide, virtual reality technologies include Oculus Rift, Google Cardboard, HTC Vive, and the PlayStation virtual reality are some of the example of virtual reality device which help us to immerse in artificial environment or the virtual environment. Virtual reality can apply gochuu fi device barbaadna yookiin immoo device uffatamuu barbaadne irraa deviceota virtual reality fayyadamu keessaa muraasni immoo kanneen akka Oculus Rift ti akkuma sila argine jechuudha. Akkasumas HTC Vive ni jira, akkasumas PlayStation virtual reality ni jira, akkasumas illee Google Cardboard fi kanneen kana fakkaatanii device virtual reality ta'anii kan artificial environment keessa akka nuti immerse goonu kan nu gargaaranidha jechuudha. Inni sadaffaa immoo mixed reality jechuudha. Amma hagammaatti kunoo augmented reality fi virtual reality ilaalleerra. So when I come to mixed reality or MR, mixed reality is a digital overlay that allow interactive virtual element to integrate and interact with real world. Kana jechuun mixed reality akkuma sida dubbanne hybrid reality dha jenneerra. Realitiin realii ta'e hin jira yookiin immoo inni sirriin hin jira. Akkasumas immoo realitiin inni sirrii hin taane yookiin immoo kan kompiitaraan generate ta'e yoo waliin al takkatti interact waliin gochuu kan danda'u ta'e mixed reality jennee waamna jenneerra. Mixed reality hardware is still emerging and hasn't quite broken into the mainstream customer market, most likely due to the price. Kana jechuun sababa gatiin device mixed reality baay'ee qaalii ta'ee fi hardwarein kan mixed reality yookiin immoo device mixed reality kuni gabaa keessatti badaa bahaa hin jiru yookiin immoo gabaa keessatti seeraan hin baane jechaa jira jechuudha. Fakkeenyaatti the best example of mixed reality device is or mixed reality technology is Microsoft HoloLens and the Magic Leaps are the two best example of mixed reality device. But sababa mixed reality device in qaalii ta'ee fi hardware in mixed reality baay'inaan gabaatti hin baane jedhamaa jira. Haa ta'u malee device in bebbeekamoo lama kan mixed reality ni jiru. Isaan keessaa inni jalqaba Microsoft HoloLens jedhama, inni lammaffaa Magic Leap jedhamaa jechuudha. Fakkeenyaaf warreen kun lamaanii device Microsoft HoloLens fi Magic Leap dha. Shittiin kun Magic Leap dha, inni kun immoo HoloLens yookiin immoo Microsoft HoloLens jechuudha.
Kanaaf device kan lamaan fayyadamne yookiin immoo Microsoft HoloLens fi Magic Leap fayyadamne augmented reality apply gochuu ni dandeenya jechuudha. Mixed reality application sometimes requires exponentially more processing power, thus require more powerful hardware. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee mixed reality device ni maal barbaada jechaa jira? Processing power guddaa barbaada jedha. Maal jennaan hojiin hojjetu guddaadha. Maal jennaan real environment fi virtual environment akka isaan waliin interact godhan kan gochisiisu technology akkasii waan ta'eef processing power guddaa barbaada. Kanaaf processing power guddaa barbaada taanaan immoo yookiin immoo hardware powerful ta'e ni barbaada jechuudha mixed reality kuni. And this is reality virtuality continuum. When you say reality virtuality continuum or virtuality continuum, it is a continuous scale ranging between completely virtual and the virtuality and completely real and the reality. In this reality virtuality continuum or virtuality continuum, we have 4 elements in which the first one is real environment, the second one is augmented reality, the third one is augmented virtuality, and the fourth one is virtual environment. Kanaaf akkuma dubbachaa jirru kanaaf akkuma isiniin jedhee reality virtuality continuum kana keessatti yookiin immoo virtuality continuum kana keessatti elementii 4 qabna. Inni jalqabaa completely real ni jira, reality ni jira, completely virtual ni jira, virtuality ni jira jechuudha. Real environment jechuuni completely real, this one is reality, this one is virtuality, this one is completely virtual environment. Fakkeenyaaf kana tokko fudhannee isheetti kana tokko fudhannee real environment ni jira. Real environment jechuuni here students are attending a class. Fakkeenyaaf tokko kana fudhannee here there is student attending a class, and if we add some computer generated contents to this class or to this classroom, we can say it is called augmented reality. As kanatti fakkeenyaaf real environment qofa jira. Kana jechuun barattoota tokko qofatu class kee taa'ee barata malee waan biraan waan hin jirree fi sanaafuu waan jenna jechuudha. Waan sana barattoota class kee taa'anii baratan sana maal jennee waamna jechuudha? Real environment jennee waamna jechuudha. Addunyaa masirrii barattoota class kee taa'anii baratan jennee waamuu dandeenya. Sun real environment dha. Yoo barattoota class taa'anii baratan kanatti computer generated element way daballee immoo maal ta'a jechuudha? Augmented reality ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kurooshee kana ashaangulliitii kana otoo finnee barattoota itti agarsiisne yookiin immoo otoo kilaasikeetti display kan gochuu dandeenyu yoo ta'e applicationii augmented reality fayyadamne jechuudha. Kilaasii kana keessatti kunoo ashaangulliitii kana kilaasii kana keessatti dabaluu yoo dandeenye augmented reality jenna jechuudha. Kanaaf isheen kun augmented reality taate jechuudha. Inni sadaffaan immoo augmented virtuality jechuudha. This augmented virtuality is adding some real information to computer generated content. Kana jechuuni computer generated content ni jiraata. Computer generated content kanatti yoo real information kan itti daballee ilaaluu dandeenyu ta'e augmented virtuality jennee waamna yookiin immoo it is called virtuality jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Inni dhumaa kun immoo virtual environment yookiin immoo 100% virtuality dha jechuudha yookiin immoo 100% virtuality dha jechuudha yookiin immoo addunyaa nu bira hin jirretu maal ta'e jechuudha uumameetu namni kun keessa immersive gochaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kun namicha kana fudhattanii device virtual reality godhachuutiin addunyaa isa bira hin jirre keessa bashannanaa jiru. Bishaan irra nutti fakkaata akka ilaalaa jirutti waan bishaan irra bashannanaa jiru immoo karaarra waan kun karaarra bashannanaa jira jechuudha yookiin immoo waan akka konkolaataa wayii oofa karaarra bashannanaa jira jechuudha namichi kun jechuudha. Kanaafuu kuni reality virtuality continuum jedhama jechuudha. Kan warra kana walitti qabatu immoo kan warra kana arfan walitti qabatu immoo maal jedhamee waamama jechuudha? Mixed reality jennee waamna jechuudha. Because we have said that mixed reality is a combination of real and virtual environment jennee waan ta'eef warri kun warra real ta'anidha. Warra real fi computer generated content walitti makamedha. Inni kun immoo warra virtual ta'anidha. 100% virtual ta'anidha. Kanaafuu warri kun lamaan yoo walitti makamanii maal kennu jechuudha? Mixed reality nuu kennu jechuudha. Kanaafuu kun gabaabumatti reality virtuality continuum or virtuality continuum jedhama jechuudha. Slide itti aanu keessallee waa'ee reality virtuality continuum kana dabalataan ilaaluu dandeenya. Here this is reality virtuality continuum. We have mixed reality, a mixture of augmented reality and augmented virtuality. We have said that we have 4 elements in virtuality continuum or reality virtuality continuum, in which the first one is real environment or completely real.
And augmented reality means adding computer generated content to real environment or real world. And augmented virtuality means adding real world information to computer generated environment. And finally, virtual reality or virtual environment means completely computer generated environment. So this all together gives what? Gives reality virtuality continuum or virtuality continuum jenne waamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu reality virtuality continuum yookiin immoo elementii reality virtuality continuum barreessi jedhamtanii yoo gaafatamtanii warra kana arfan barreessuu qabdu jechuudha. Real environment, augmented reality, augmented virtuality fi virtual reality barreessuu qabdu yookiin immoo kana listi gochuu qabdu jechuudha.